عليكم ورحمة الله وبركاته. كلينا كم جرت نجوما دي فما جدودان إني شبابين قول جدي شكاتا شبابين قول إن لا إسني فورا بيدتني كندوك إتي هافي نقول علي كنا قف عمل وانت براتنا من إنجرا كاتا شبابي تجتني لا الشباب كان جران الجور كرسي جنا مارتي مكسسي رتي جرر باهن جالتني أكاسما كنا كيسان نقول علي لا ما في دوك إتي كفجر أستي مو كنو زيتي زيتي دا asitti immoo kunoo beeking powderii qaba bicuun baay'iftanu beeking powderiidha. Asirratti immoo akkuma isin argitan kunoo kaameeraa tokkotti nannasii bicuu tokko asitti immoo soogidda xiqqoositti nanna jechuudha cumasi bas tayyib asitti immoo zaafaraanii qabna. Zafaranii bexabbexamaa jechuudha moo wardiidhaan bexabbaxee lafa kaa'ee xiqqoon masiitti nannagabshaadhaan malkiidhaaf jechuudha. Akka malkii bareecha jechuudha zafaranii. Ga'a akkasii asitti gaa bishaan qabna. Bishaan itti naqinaa jechuudha la. Chikaanee walii rukun nagaa kaameeraa nama rakkisaa harka tokkoon hojjetaa harka tokko kaameeraa qabuuni. Kanuma jechuudha baay'ee hojiin isaa qal'aanidha. Kursii kanamaatii maksasiidha baay'ee bareedaadha. Kunoo amma gahaa kutamee akkana ta'eera. Kanaan rukunnee bulleessinee heddaanii jechuudha. Lafa keenya jechuudha. Akka hanga inni xiqqoollee hanga daqiiqaa 15-20. Ishee sanaan booda walitti haa deebinu. Dhiifama obboleeyyaan sukkaaraan dagadhee sukkaaratti naqattu amma barbaaddan. Akkuma mana manaatiin sukkaara malee mi'aawu sukkaaratti naqattu isin akkasii gaafa sukkaara bareechanii akkasinitti hunda gadheeshee dhiifama. Amma kunoo bukoon kiyya qofa'eera haa tolchinu isiniin jedha. Kunoo qofa'eera maxxashaa kanatti tolchinu jechuudha la. Era bannaa maxxashaa kanatti tolchina. Isiniin jedha ishee maa ilaallu gaa kunooti walitti naqattanii maxxashuma kanaan akkana gootu jechuudha. Ija baasa akka biddeena biyya keenyaa ija baasa. Kunoo akkanatti garagalaa kan biraammoo kunoo keessa jira. Akka kana ta'aa jechuudha. Hin bareeda biyya nyaatan baay'ee mi'aawaa. Kunoo asirra gahee jira tolfamaara. Kalama isin tolchaara ishee maaliif jennaan akka inni yeroo natti hin fudhannee beeksisa baay'eedha waan ta'eef. Obboleeyyaa keenya qaalii kunoo bahee jira chapaabiin bahee jira baay'ee bareeda akka viidiyoo irraatii miti nyaatatti illee baay'ee namatti tola yookaan nuuteellaa yookaan jibinii yookaan asalii waan barbaadan nyaachuu dandeessu. Na jajjabeessaa yerootti nyaata garaagaraa hojjetee gadhiisaa. Inshaallah rabbiin kan barakaanu haa godhu isiniin jedha.